Duleeroo xumuraatiif shanee balleessuu jedhuun hooman waraanaa gama lixa Oromiyaa fi kutaalee Oromiyaa garaagaraatti bobbaafame guyyaa guyyaan lubbuu namoota nagaa galaafachaa jira. Gocha kana cimsee itti fufuu kan kaayyeeffate komishiniin poolisii Oromiyaa farreen nageenyaatiif araaraman qabnu jechuun ibsa baaseera. Ajjechaa hidhaa fi reebicha maqaa shanee wajjin hidhata qabdan jedhuun lixa Oromiyaa fi kutaalee Oromiyaa garaagaraatti waraana bilxiginnaatiin raawwatamaa jiru giddu galeeffachuun ibsa poolisiin Oromiyaa fi waamicha mootummaan naannoo Oromiyaa baase namoonni hedduun gama marsaalee hawaasummaatiin balaaleffataa jiru. Dulli dhaqamata mootummaa bilxiginnaatiin qeerroo magaalaa Burraayuu irratti gaggeeffamaa jiru cimee itti fufee jira. Torbee dabre gaafa ayyaana cuuphaa naannoo Addababaayii Qaraaniyoo jedhamu iddoo taabonni galuu deemutti finxaaleeyyiin Amaaraa alaabaa lumuuxii qabannee Burraayuu seenna jechuu isaanii hordofee qeerroo fi poolisii Oromiyaa waliin walitti bu'iinsa uumuun isaanii ni yaadatama. Walibdee uumameen lubbuun namalleen dabree jiraachuu kan himu jiraatan Burraayuu odeessa kana nuun gaheem iddoo sanatti jeequmsa kan kaase qeerroo Oromooti jechuun kantiibaan magaalaa fi milishaan poolisii Oromiyaa wajjin ta'uun qeerroo hidhaatti guuraa jiraachuun himan. Namoonni qabaman eessatti akka hidhamanii jiranillee beekuun hin danda'amne. Godina Wallagga Bahaa Aanaa Kiramuu ganda Qilxuu Abboo jedhamutti gaafa Amajjii 25 bara 2022 finxaaleeyyiin Amaaraa obboleeyyan lama bakka tokkotti ajjeesuu jiraattonni himan. Obboleeyyan lamaan ajjeefaman kun osoo isaan xaafii haamaa jiranii tasobnoonni finxaaleeyyii Amaaraa duubanitti dhufuun rasaasatti roobsuun akka ajjeesanidha odeeffannoon jiraattota irraa Oromiyaa miidiyaa neetwoork dhaqqabe kan mul'isu. Obboleeyyan lamaan ajjeefaman Magarsaa Olaanii fi Nagaash Olaanii jedhamu. Baasiin gamoo mana qopheessa magaalaa Finfinnee haaromsuuf oole jedhame haala qabatamaa biyyattiin keessa jirtu waliin madaalu jedhan ogeessi diinagdee Oromiyaa miidiyaa neetwoork dubbiseem. Ogeessi diinagdee obbo Ayyalaa Galaan yaada Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiif kennaniin gamoon mana qopheessa magaalaa Finfinnee birrii biiliyoona 2 fi miiliyoona 200 haaromfamuunsaa haala qabatamaa diinagdeen Itoophiyaa irra jiruu fi biyyi irra jirtu waliin hin deemu jedhan. Itoophiyaan biyya hongee miidhamtee lammiilee miiliyoona 6 fi 400 deeggarsa tattamaa barbaadan akkasuma biyya sababa waraanatiin lammiilee miiliyoona 9 fi 400 deeggarsa midhaan nyaataa barbaadanii fi biyya hojii dhabdummaa fi qaala'insa jireenyaa sadarkaa hammaataa irra gahe keessatti haaromsa mana qopheessaa tokkoof birrii biiliyoona 2.2 baasuun haala qabatamaa biyyaa wajjin waliin simu jechuun ogeessonni diinagdee fi xiinxaltoonni qeeqaa jiru. Baasii olaanaa gamoo mana qopheessaa haaromsuuf oole jedhame kana duuba gochi malaammaltummaa jabaan jiraachuu akka malullee namoonni hedduun shakkii qabu. Ramaddiin ambaasaddarummaa taasifameen qondaalota waraana bilxiginnaa yakka waraanaatiin shakkaman miliqsuuf ta'uun mala jedhame. Ramaddiin ambaasaddarummaa jeneraalota waraanaa sirna bilxiginnaatiin bana taasise tooftaa yakka waraanaa fi namummaa waraana keessatti raawwatame gara dabarsuu ta'uu akka hin oolle dubbatamaa jira. Waraana baatii sadaasaa bara 2020 kaaba biyyattii keessatti dho'ee hordofee yakkisuu kanneessan waraana bilxiginnaa fi loltoota Eertiriyaatiin raawwatamuu isaanii dhaabbileen mirga namummaa dabalatee sadarkaa addunyaatti dubbii ijoo tahee turuun kan beekamudha. Dhiheenya kana guddina sadarkaa waraanaa jeneraalummaa guutuu kan argate jeneraal Baacaa Dabalee fi jeneraal Hasan Ibrahim aangoo ministeera ittisaa irraa kaafamuun ambaasaddarummaan akka muudan maddeen oduu mootummaa bilxiginnaa gabaasanii jiru. Dhaabbanni Ejensii Misooma Idil Addunyaa Yuunaayitid Isteet USAID naannoo Oromiyaatti pirojektoota lama kan uummata 400,000 ol gargaaruu danda'uuf birrii biiliyoona 10.2 ramaduu ifoomse. Dhaabbata USAID jalatti sagantaaleen USAID ifaa fi USAID Strengthening PSNP 5 jedhaman waggoota 5 dabraniif Itoophiyaatti hojiirra oolaa kan turan yoo ta'u namoonni miiliyoona 9 hiyyummaa keessa akka bahaniif sagantaalee deeggarsaa taasisaa jiranidha. Investimentii nama dhaabbata USAID Oromiyaa keessatti hojjetamuuf karaa imbaasii Ameerikaa Itoophiyaa jiruutiin ifoome kun hawaasa sagantaa safety net jala jiran 400,000 oliif carraa jireenya isaanii ittiin jijjiiran kan uumu akkasumas hongee fi weerara